lola guddaa jiddugala bahaatitti eegale Ameerikaa fi Israa'el Iraan jidduutti maaltu deemamaatiin jira lolli eegalee guyyaa jalqabaatiin supparliidaan hoogganaan biyyattii ka waliigalaa Ayatullah Khameneiin wareegamuun walqabate akkasuma kanaan walqabate ka jiddugalli bahaa balaa guddaa keessa seenuudhaaf deema balaan kun ka jiddugala bahaa qofaa miti hanga gaanfa Afrikaatitti deemuudhaaf deema jedhamee keetiin gartee hayyootaan kan dubbatamaatiin jiru jechuudha mee hanga ammaatitti maaltu deemamaatiin jira haala akkaataa namni keenya gartee itti deemaatiin jirusi maaltu taamaatiin jira kan jedhu mee kanarratti yaada kiyyalle isiniif hin qooda nabrabdu moobala biraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isinin jira addunyaan yeroo har'an tanaa kaa lolaan kan isin raafamaatiin jirtu lolli duraan jiru yoom dhaabata lolli duraan jiru yoom gartee gara nagaatti jijjiirama jedhamee osuma eeggamu guyyarraa guyyatti lolaati gartee ni ka'a jetteetiin hin dhayine jiddugala bahaa kana keessatti biyyoota gartee jajjaba jedhamtu keessaa Iraan tana qofaadha gartee tan faallaa warra lixaa jirtu haga ammaatitti gartee tana gahaan jirtu kaa gartee namoonni hedduun humni guddaan ammaslee faallaa jechuun kaa akka faallaa gartee biyyoota lixaa yookiin faallaa Ameerikaatitti biyyi guddoon ammas gartee humna guddoo qabdu jedhee namni hedduun laaluu isii qofa jechuudha jiddugala bahaa kanatti kana taawwan ka akkuma isinuu beektan hedduun isii kaampii Ameerikaati hedduun isii basaasa Ameerikaati hedduun isii shariika harka bitaatti Ameerikaati jechuudha sanirraa kanaaf gartee kan faallaa isiidha kan gartee lakki ofiin tahee deemaa ani ofii kiyyaafuu gartee Ameerikaadha jettee biyya akkasitti deemtu isii qofa jechuudha jiddugala bahaa kanatti kana ji'oota darban kana keessa torban kana keessa marii guddatu deemsifamaatiin ture jechuudha Ameerikaa fi Israa'el Iraan jidduutti jechuudha Iraan sodaa Ameerikaati Iraan sodaa Israa'elii gabbisa nukleeraa guututti gartee dhaabuu qabdi inumayyuu humni waraanaa gartee kan isiin ijaarratte jiddugala bahaa irratti facaafte kuni guutuun diigamuu qaba walumaa galatti gartee Iraan waa'ee misoomaa malee gartee waan gartee akkaataa itti waa'ee lolaan wal qabatu akkasuma gartee misaayilli pilaastikaa gartee Iraan tolfachaatiin jirtu kun hundi isaa gartee diigameetiin akka Iraan harka kennate yookiin ammoo gartee misooma qofarratti akka xiyyeeffatu kan jedhudha kaamariin isaanii Ameerikaadhaaf sodaadha akkaataan isiin itti jirtu misaayilummaan isiin qabdu kunis akkasuma gartee finciltoota fi waraana adda addaa gartee jiddugala bahaa kanarratti kan akka gartee Hizbollaa akkasuma gartee Hamaas kan isiin deeggartu akkasuma Huutii Yaman keessa ka jiru kanneen hundi isaatiiyyuu diigamuu qabaa kun hundi isaatu dhaabbatuu qabaadha fedhiin Ameerikaatii fi akkasuma Israa'el mariin isaaniillee kana turedha kanarratti gartee wantoota garii irratti gartee walii galanis yeroo hedduu Iraan Ameerikaa waliin mariinuma feeti Ameerikaa waliin numa mari'atanis garuu Ameerikaan guututti harka micciirtee akka isiin teessuudha kan isiin gaafattu Iraanis ammoo kanarratti ka birmadummaa biyya kiyyaa irratti waan jedhu waan takka hundallee didduu hundallee ammoo fudhattu jechuudha haala keessa irratti gartee eega waliif galuu didanii booda ka akkuma walii galuun hin danda'amne jedhamee labsameen guyyama sanitti lolli gartee tasaroo jechuudha lolli duraan kaa yeroo hedduu halkanidha kan inni gaggeeffamu halkani gartee tarkaanfiin yeroo hedduu fudhatamu jechuudha garuu amman tana ammoo akkuma gartee walii galuu dadhaban jedhameen ganamuma san guyyama gartee yeroo uummanni magaalaa keessa jirutti lolli akkasitti irratti ka'e jechuudha kanarraa kan ka'e inumaa namoonni hedduun Iraaniin tasadhaan ka jedhullee gartee dubbatamaa ture jechuudha tasa wanni jedhamu hin jiru garuu duuba Iraaniin lolli irratti eegalee guyyama jalqabaatiin miidhaan guddaan irra gahee jechuudha guyyama gartee jalqabaatiin yeroo haleelanitti jechuudha waajjirri tikaa waajjirri gartee bulchiinsa pirezidaantii gartee biyyattiidha ka waraanaa hedduun isaa akka barbadaa'eedha kan gabaafamaatiin ture jechuudha jalqaba gartee humni qilleensa Iraan hidhaadha ture jedhameeti kan gartee dubbatamaatiin ture garuu akkasuma taane duuba Iraan takkumatti gartee ibidda guddaa san balaa hamaa san gartee fudhattee liqimsuudhaan ittiin gartee hooggantoota isii dhabuudhaaf dirqamtee jirti jechuudha Ayatullah Khamenei soddaa isaa dabalatee intala isaa dabalatee hooggantoota biroo hedduu waliin akka gartee wareegameedha jalqaba gartee du'a Ayatullah Khamenei kana gartee kan gabaasaatiin ture warra Israa'el ture jechuudha booda gartee Donald Trump illee miidiyaa fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti gartee ibsa kenneen akka ajjeefameedha hedduun soba jedhameetiin gartee akkasumatti osoo eeggamu booda irratti karaa gartee mootummaa Iraaniinis mirkanaa'eeti jira jechuudha Ayatullah Khameneiin jaarsi waggaa 86 akka waggaa 36 olii fi biyya gudditti gartee Iraan bulchaatiin jiru kan faallaa Ameerikaa deemuudhaan beekamu kan jiddugala bahaa gartee jabaan akka isaa hin jiru jedhameetiin nama hoota hedduudhaaf gartee abdii ta'e kaan ammoo gartee gowwaadha akkamiin faallaa addunyaa deemuudhaan biyya isaa gartee akkasii qoqqobbiidhaan daaraa godha jedhameetiin qeeqamu arran tanaa lola yeroo gabaabaa lola sa'aatii gabaabaa guyyaa takkallee jedhamu lola sa'aatii gabaabaa keessatti intala isaa dabalatee akkasuma soddaa isaa hooggantoota gartee Iraan gurguddoo waliin akkasiin wareegameeti jira jechuudha xichoominaan nama gartee waggaa 36 hangas gartee biyya Iraan san qabeetiin xichoominaan akkasitti deemaatiin jiruun suni arran tanaa du'aan boqateeti jira jechuudha garuu akkaataan gartee inni xichoominaan waggaa hanganaa
akkasiin gartee biyya sana osoo bulchaatiin jiru osoo harka hin kennatin akkasii wareegamuun isaa namoota hedduu biratti gartee jajamaa namoota hedduu biratti ammoo humna hin qabne maaliif gartee isaanii waliin marii waan isaan nyaansan fudhachuu didee biyya isaa diigee gartee ofillee maaliif du'aaf saaxila akkamitti gartee biyya san deegumsaaf saaxila kan jedhamu qeequmsaa fi faarus namoonni hedduun dinqisiifannaa hedduun namoo ammoo akka gartee yookiin dogongora akka gartee waa takka hin beeyneetitti dura tokkoffaa gartee biyya isaa kan eegumsa xilaa qilleensa tokkollee iyyuu gartee kan hin qabne salphumatti osoo gartee morkiin tokkollee nuu hin geggeeffamin sa'atii xiqqashoo keessatti akkamiin sadarkaa kanatti gartee kan daaraa ta'uun dandahamu maaliif gartee waan kanatti seena jedhamee gartee kan qeequlleen hedduudha akkasumatti gartee kan dinqisiifatulleen hedduu jechuudha akkasumatti gartee Iraan ammoo ganama kana yeroo tarkaanfiin akkasitti irratti fudhatamuun boodatti akka haaloo bahattuu fi keessattuu gartuu biyyoota michoota Ameerikaadhaa kan jiddugala bahaa biyya galoo galaanaa taatee biyyoota Arabaa kanneen jechuudha kan jiddugala bahaa kanatti tarkaanfiilee gartee kaampii Ameerikaa irratti fudhachaa jirti jechuudha. Dhoohinsi adda addaa gartee mul'achaati jira. Biyyoonni hedduun ammoo ifirraa qolataa gariin akkasumatti gartee qabeenya Ameerikaa yookiin kaampiin Ameerikaa kan barbadaa jirullee gartee viidiyoolee mul'isan ni jiru jechuudha. Akkasumatti Iraaniin keessatti tarkaanfiileen fudhatame hooggantoota qofaa miti. Haga mana barumsaa dabalatee namoonni nagahaallee hedduun kan akka gartee miidhaman kan mul'isuu keessattuu mana barumsaa tokko keessatti barattoonni gara 50 olii akka dhumaniidha gartee kan mul'isaatiin jiru jechuudha. Ameerikaa fi Israa'eel namoonni nagahaa akka gartee dahoo jala turan akka gartee bakka jiran turanii fi akka gartee gadi hin baane yeroo gabaabaa keessatti gartee haga mootummaa isaanii gonfatanii haga bilisummaa isaanii gonfatanii akka manaa hin baane jechuudhaan bilisummaa fuula duraa wii gartee uummataaf akkas dhaamaati jiran jechuudha. Kuni hanga wiixataatitti itti fufa jechuudha. Akkasumatti gartee Iraanis akkuma lolli kun eegaleen magaalaa guddittii biyyattii keessaa uummanni gartee akka bahu akka of eeggatu gartee ajaja dabarsitee jirti jechuudha. Magaalaa guddittii biyyattii qofaa miti. Magaalaalee gartee gurguddoo biyyattii hedduu keessatti bakka garagaraatitti gartee dhoohinsi dhagahamaatti ture jechuudha. Miidhaa dhaqqabe kaa tilmaamuudhaa fi aga lola eegalee guyyaa jalqabaatiin sanuu haleen lama gartee jalqaba eegaleen hoogganaan biyyattii kan waliigalaa Ayatollah Khameneiin wareegamuudha. Achirraa tilmaamuun nama dhibu jechuudha miidhaa dhaqqabeen. Kanarraa kan ka'e gartee Iraanis jechuudha tarkaanfii ofirraa qolatuudha kamiyyuu humna qabdu kamuu fayyadamuudhaa fi dhaadattee jirti akkasumatti gartee jiddugala bahaa irratti misaa'ila hedduu gartee furguqeeffattee jirti furguqeeffataallee jirti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaanii jiddugalli bahaa guutuun raafama guddaa keessa seenee jira. Lola kanarratti kallattiidhaan gartee kan hirmaatan amma Ameerikaa fi Israa'eel waloodhaan ta'uudhaan durii gartee lola Ameerikaan keessattuu jiddugala bahaa kana biyyoota isiin diide keessatti gartee warri waliin hirmaatu neetoon guutuun gartee waliin hirmaata ture. Amman tana ka Awurooppaan akkasii miti. Numayyuu gartee mootummaan Itaalii akka ummata gartee Iraan waliin dhaabbatuudha gartee kan ibsa isaan baasan keessatti haala kanaan jechuudha. Lolli amman tana gartee kan deemamaatiin jiru jiddugalli bahaa raafama guddaa keessa seenee jira. Biyyoonni hedduun balalii gartee garasitti deemu adda kutuudhaan akkasuma lammiilee isaanii jiddugala bahaa jiranii fi of eeggannoo gartee kennaati jiran jechuudha. Jiddugala bahaa qofaa miti. Durii jiddugala bahaa kanarraa naggadaa fi gartee haala daldala biizinasaati gara gaanfa Afrikaa kanatti gartee as bubbisaatiin ture. Zaban kan ammoo afmuuzileen aslaaluu eegale gara gartee jiddu gara baha Afrikaa kenna kanallee jechuudha. Afmuuzii qilleensi lolaalle as bubbisuudha eegale jechuudha zaban kana. Akkaataa gartee amma deemaa jiru irraa yoo fudhannee jiddugala bahaa qofattis waan dhaabbatuun fakkaatu tarii biyya keenyallee dhaqqabuu danda'a jedhameeti gartee kan hayyoonni hedduun kan irraa dubbataatiin jiran jechuudha. Nee sanitti as deebina. Amma maaltu ta'ameedha? Ayatollah Khameneiin waa'ee Iraan kana akkaataan namni itti quba qabuu fi akkaataan Iraan keessa jirtu waladda. Akkaataan Iraan keessa jirtu akkamii akkaataan namni itti quba qabu keessattuu namni kenna. Hedduun namaa gartee gabrummaa biyyoota gartee lixaa keessattuu gartee Ameerikaatii fi Israa'eel kanaan hedduu nama qalbiin gartee kan cabte yookiin akka barbaadan gartee biyya birmadummaa mataa ofii qabduudha tarkaanfii fudhataniitiin biyya diiguun akkas gartee biyya barbadeessuu kanaan hedduun namaa gartee kan aara yeroo dheeraa yookiin ammoo mufii yeroo dheeraa qabu. Innaa kanarraa kan ka'e namoonni hedduun abdii sirra kaa'e namoonni hedduun isiillee jajaa turan jechuudha. Inumayyuu namni gartee biyyoota lixaa tanaa fi biyyoota gartee jiddugala bahaa ta'an akkama gartee keessattuu jiddugala bahaa kana kan nagaa dhoorge amma Israa'eliif maali haala akkasii kanaan laalaniitiin Iraan biyya jabduu biyya akkasii jedhaniitti kan laalan jechuudha. Iraan akkasiin jirtu maaliif isin jedhe Iraan qoqqobbii waggaa dheeraatiin bullooyta jirti. Amma namni hedduun qilleensa Iraan cufaadha akkasii jedhaatiin turan. Yoo isin laaltan tarkaanfii gartee amma dura irratti fudhatame kan gartee kana dura yoo fudhanne guyyaa takka keessatti hooggantoota saayintistootaa fi jeneraalota hooggantoota gurguddoo dabalatee guyyaa takka yeroo sa'aatii gabaabaa keessatti jechuudha. Akkuma guyyaa amma lolli amma eegalee kanaatti jechuudha.
hooggantoota isii bakka tokkotti dhabde jechuudha. Haga sadarkaa basaasaan Ameerikaa fi Israa'elii keessa seenee haga shugguxiidhaan hooggantoota bira gahee shugguxiidhaan daawwititti barka misaa'ilaan gubbarraa amma akka Ayatollah Khamenei kana beenumaa kana salphumatti dhiisanitti as deebinaa'u shugguxiidhaan haga ajjeesuutitti jechuudha. Keessattuu yeroo bulchiinsa gartee yeroo Tiraamp kanatti yoo ati ilaalte Iraan maal akka taate madaaluu ni dandeessa yoo gartee nama duraa fi duuba waa laalu yoo taate jechuudha. Yookiin gartee yoo fedhimaa fi haala akkaataa gartee jiru kana qofa laalteetumaan xiiqima yoo kadeemu baattu taate jechuudha. Iraan gaafa gartee jalqaba filannoo gartee kana duraa irrattis hoggana waraana kan waliigalaa isaadha gartee fakkeenyaaf kan ajjeese. Akkasumatti gartee pirezidaantii biyyattii dabalatee gaafa helikoophteraan guututti bakka tokkotti gubanii irraa laaltee akkasumatti tarkaanfii amma dhiheenya kana fudhatamee sanis yoo laalte har'an tanallee homa wal fakkaatu. Adeemsi kunillee homa wal fakkaatu beeki waan tokkorraa tokko hin gorfamne. Kana jechuun keessi isaanii hagamta akka gartee horoqee akka jiru keessi isaanii hagamta akka gartee akka keessi isaanii hagamta akka gartee bullaa'ee ofii isaaniitiin diinaan marfamaniitiin hagamta akka jiran biyya birootii miti beekata. Ameerikaa fi Israa'el quba qabdaami keessoo isaanii seenamee keessoo isaanii hagamta akka gartee diinaan marfamanii hagamta akka gartee bukaayeetiin jiru keessoon isaanii kan agarsiisudha jechuudha. Homa wal fakkaatu taatee wal fakkaatu guutumatti har'an tanas duuba haleellaa yeroo jalqabaatiin gaafa duraallee wal mari'ataa turanii taa'aa turanii yeroo wal marii sanirratti gartee walii galuu dadhabame adda kaa'ame jedhame osoo warri mari'ate sun mana hin gahin tarkaanfiin fudhatame jechuudha. Tarkaanfiin fudhatame saniin wanni hundi dakkan dakkaa ta'e jechuudha. Saayintistoota gartee nukureelaa dabalatee jiranaalota dabalatee hayyoonni biyyattii guutuun dakkan dakkaa ta'e gaafama dura. Har'an tana ammoo hoogganaa waliigalaa Ayatollah Khamenei dabalatee guututti daaraa ta'an jechuudha. Kuni duuba waa lama akka gartee namoonni hedduu yaadan Iraan akka keessa hin jirre san fi akkasuma keessoo isaanii diinni gartee guutee walumaa gala diinaan marfamanii akka isaan hin jirre warra biyya bulchaa jiru kuni akka maqaa qofa ta'eedha kan agarsiisu. Kan biroo ammoo malachumallee jechuun akkaatuma fakkeenyaaf siyaasaan nama akkasii nama akkanaa jedhamee Ayatollah Khamenei akkasitti gartee kan faarfamaatiin ture jechuudha. Sadarkaa itti gartee mana inni keessa jiru keessatti qiyyaafatanii boombii guyyaa takkaatiin yoo xiqqaate bara fakkeenyaaf Saadaamiin ajjeesuudhaaf guyyaa meeqatti fudhate Ameerikaa. Akkasuma Liibiyaa keessatti jechuun biyyoota amma Ameerikaan diide kana jechuudha. Saadaamiin ajjeesuudhaaf guyyaa meeqatti fudhate Gaadaafii ajjeesuudhaaf guyyaa meeqatti fudhate Bashar al-Assaadiin akkasitti eega inni biyya meeqa akkasitti gartee gubee booda inumaa lubbuudhaan isa mee kooluu Raashiyaa jalallee ture haa jennu. Iraan kana yoo laallee Iraan akkam akka taatee fi akka namni gartee itti quba qabu saniin wal faallaadha jechuudha. Innaa kanaafuu gartee silaa mariin Ameerikaa waliin godhame suni silaa tahamee waa'ee nukureelaa waa'ee gartee akkasii birmadummaa kiyyaa waraana akkas godhaa kana godhaa sanarra silaa dippiloomaasiidhaan mariidhaan fixanii biyya isaanii diigamuurraa hooggantoota gurguddoo kana dhabuurraa silaa gartee nagaa baatee wayyaadha ta'uu danda'a jedhameeti tilmaamama ka hayyoonni adda addaa gartee kan waa'ee kanaa irratti yeroo dubbatan jechuudha. Kana jechuun ammoo gartee Iraan amma harka baratte yookiin ammoo hinjifatamte diigamte Ameerikaa harka seente jechuu miti. Fakkeenyaaf amman tana hoogganaan biraa gartee bakka Ayatollah Khameneiidha akkuma gartee adeemsa bulchiinsa isaaniititti obboleessi gartee Ayatollah Khameneiidha kan biroo akka muudameedha. Kabiraa gartee bakka isaa akka buufameedha kan dubbatamu. Jaarsi silaafuu gartee duraanuu waggaa 86 akka bulchiinsa Superliidaa jedhamee seera gartee Iraaniitti haga jiruu isaa jechuudha. Haga jiruu inni jirutti akka qaayidaa gartee nabiyyii haga jiruu inni jirutti namni biraa bakka isaa hin bu'u isatu itti fufa jechuudha. Ajjeefamuu Ayatollah Khamenei duuba miidiyaan biyyattiillee gartee gabaaseeti jira jechuudha. Asirratti ammoo Iraanii waan ittiin dinqisiifadhee ukkaamsanii gartee isa yookiin ammoo hin duune jedhanii akkasitti gartee shashaffanuu osoo hin tahin ifatti du'uu isaa gartee himanii miidiyaa biyyattiitiin himamee kabiraa bakka buufame bakka akkasumatti itti fufe jechuudha. Kuni cimina isii waan agarsiisudha jedheetii yaada. Biyyoonni hedduun gartee biyyoonni diktaataraa reefuma san dho'isanii achirra kaa'anii eenyu bakka isaa bu'aa fi eenyu bakka isaa bu'aa irratti wal lolu jechuudha yeroo hedduu. Haala rakkoo walxaxaa akkasiisan keessatti yeroo gabaabaa kana keessatti du'a isaa himanii akka inni du'e himanii tarkaanfii barbaachisuun fudhannaa ofirraa qoratu itti fufna jedhanii yeroo gabaabaa kana keessatti akkasi gartee hooggansa biraa bakka buusuun hedduu takkan ajaa'ibsiise. Sanirraa kan hafe Iraan akka namni jiru akka namni itti yaaduu fi humna gartee akkaataa namni itti yaadu Ameerikaa waliin miti Israa'elii waliin miti Saa'udii wajjin osoo walola seentan Iraan amma biyya gartee humna lolaa keessummeessituu miti.
Kanaadha gartee kana maaliif ennaan qoqqobbiidhaan shukkuwamtee qoqqobbiidhaan akka malee miidhamteeti jirti. Hulaa cufattee biyya ji'a 2 ji'a 3 lola geggeessuu dandeessuu miti. Lolli gartee fakkeenyaaf hamma eegale kun Tiraamp lola gartee yeroo dheeraa akka ta'ee fi akkasuma loltoonni Iraan ammoo akka harka kennatan akka meeshaa lafa kaaniidha gartee kan lallabe haasawii namichi ka haasawa hooggantoota Afrikaa fakkaata. Innaa duuba Iraan humna akkasii gartee lola akkasiisan keessummeessitu. Biyya Ameerikaa fi Israa'el itti waloodhaan itti lolanii san ifirraa qolattee ummata isiillee gartee akkasumatti dandeettee qabattee teessee akkasii lola keessummeessuu dandeessuu miti jechuudha. Dhiheenya kana pirootestiin ummata itti dhoohee qaaloominsa jireenyaatii fi hifata ummanni gartee waggoota haga jirtuu kana guutuu osoo gartee Ameerikaan osoo Ameerikaa ofirraa qolattu osoo gartee nukleera ijaaradha jettu osoo gartee misaa'ila kiyyaan gabbisa dirooniin gabbisa osuma waa hima lolaa kana yaaddu jireenya ummataa dagattee jireenya ummataa dagatamee qaaloominsi jireenya akka malee ummanni jiraachuu dadhabee pirootestiin ummataa itti dhoohee ture jechuudha. Pirootestiin ummataa sun iyyuu raasee bakka mootummaa diiguudhaaf ka'e jedhameetiin gartee jedhametti irraa xiqqoo qabbanaa'ee Ameerikaalleen duuba yeroo pirootestiin uummataa sanii siin raafamtetti amma qabaa kana itti jabeessite jechuudha. Ameerikaan duraa yeroo garaagaraa siistamaa mataa keessa dhahaati kan isiin asiin geesse amman tana gartee gara tarkaanfiitti fudhatamee haa ta'uutii hooggansa biraa gartee bakka buuftee jirti jechuudha. Kuni duuba jiddugala bahaatitti seenaa keessatti lola isa guddaa raafama isa guddaa fida jedhameeti gartee kan sodaatamaatiin jiru jechuudha. Yeroo hamaa kana keessatti yeroo addunyaan gartee harkatti raambitti kufte yeroo gartee namichaa akkasi gabaabsee yaadu jazbaa kana harkatti kuftetti lolli akkasii jiddugala bahaatitti dhoohuun hedduu takka gartee sodaa namatti uumaa. Ammoo Ayatullaahi Kameeniin gartee inumayyuu gartee xiiqiidhaan amma haalli hamaan uummanni gartee bakka 2-3tti bahee inni kunillee gartee biyyoota dura tokkoffaa maal seetan biyyoonni gartee dimokiraasii hin qabne biyyoonni nugusaan supparliidaa miti biyyoonnummaan arabaa gartee amma akkanatti qabeenyaan badhaadhaan kunneen biyyoota gartee akkanaa kanneen keessatti gosti biroo gartee kan nuti maaliif aangoo hin qabne maaliif gosti akkasii sun qoftiin aangoo qaban maaliif gosti akkasii sun qoftiin gartee biyya bulchan kan jedhu biyya namni hedduun akkasi gartee walitti gaarreeffatee wal eeguudha. Akkaataan itti gartee isiin diinaan marfamtee keessoo isiirra gartee basaasaan guutelleen karama kanaan jedheeti yaada. Biyya kana keessatti gartee korraapshina heddumata. Biyya kana keessatti gareen tokko badhaadhee gareen tokko gartee miidhamaadha. Gareen tokko abbaa aangooti. Gareen tokko ammoo yeroo hundaa cunqurfamaadha. Gareen tokko shakkamaa, gareen tokko amanamaadha. Bikka kana keessatti waa hedduutu gartee tahamuu danda'a. Tarii carraan Sooriyaa isii mudatuu danda'a. Moo gartee gareen amma kaama mudame kun dhugumatti gartee biyya san qabee deemuu ni danda'a. Ameerikaan ammoo gartee amman bilisummaa isinii labsa. Tiraamp fa'aa gartee carraan akkana tasa gartee lootoriidha. Yeroo takkatti isiif dhufa. Kanaafuu uummanni Iraan itti fayyadamuudhaaf haa qophaa'u ka jedhudha. Labsiin inni dabarse. Iraanis ammoo humna qabu kamittuu nam fayyadamaadha kan isiin labsite. Marii san hunda diddee harka kennachuu diddee guyyaa takkatti wareegaman harka kennate. Asirratti waa lama namoonni hedduun isa kana ni faarsu. Ayatullaahi Kameeniin xichoominaan biyyoota jiddugala bahaa Ameerikaa walii hidhata qabdu kana hundarratti misaa'ila roobsaatii jira, cimina isaatii, jabina isaatii, gootummaa isaatii, birmadummaa biyya isaa irratti. Birmadummaan biyya jara keenya waan tokko hin dagatina. Addunyaan tun yeroo hedduu biyyoonni biroo marra Saa'udiinis akka Iraan kana taatee zarraf qabaa gadina dhiisaa jettee anuu Ameerikaadha jetteetiin zarrafechuu wallaalle waan gootuun qabdu carraan biraa hin jiru waan ta'eef super power addunyaa harkaa qabu Ameerikaa harkatti kuftee akkasitti gartee kan isiin jiraatan jechuun addunyaan hunduu akkasumatti jaalatanii osoo hin ta'in tokko dirqamaniitu waan miseensa ta'anii wal jalatti buluun dirqama waan ta'eef akkuma gartee ati mootummaa biyya keetii tokko jala bultutti addunyaan akkasitti beekanii wal jalatti bulaa jiran jechuudha. Garuu ammoo bakka gartee qolachuu hin dandeenyetti bakka humna ofii beekanitti akkasiin biyya ofii daaraa godhuun biyya ofii gartee akkasitti barbadeessuun gootummaas ta'ee natti mul'atu. Garuu ammoo xichoomina isaa dinqisiifadhullee biyya isaa gartee ammoo biyya tuni daaraa ta'uu dandeessi. Hooggantoonni beeytonni gartee biyyattii waggaa meeqatti horattee suni dhabama ta'uu ni diigamu. Basaasatu biyya isaanii gartee haga amma jiru kana caalaa ka amma dhokateetiin shugguxiin dho'ifatee seenu kuni misaa'ila qabatee seena, diroonii seenee kilaashii qabateetii seenaa. Iraanis duuba kanarraa kan ka'e jiddugala gartee naggada bakka gaasni addunyaa irraan bahu keellaa guddicha gartee addunyaa kanaa kan jedhamu jechuudha.
cufteeti jirti jechuudha. Kaakuni qaaloomiinsa jireenya keessattuu gartee Afrikaa keessatti hedduu takka gartee raafama guddaa fiduudhaaf deema karaa diinagdeetiinis jedhameeti gartee kan eeggamaatiin jiru. Bakka gartee guutuu biyyoota Arabaa biyyoota galoo galaanaa ta'an kana hunda keellaan walii galaa hundi gartee kana qaxxaamureetti kan inni gartee addunyaa bira ga'u jechuudha. Kuni cufame jechuun addunyaa guutuu balballi itti cufame jechuudha. Kun ammoo gartee nadaanyi agamtaa akka qaala gartee tilmaamuun nama deemu jechuudha. Kanaafuu gartee garaafamni jiddugala bahaatitti wanni takka taa'ameetiin hin beekne wanni hin eegamintu dhohee jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan namoonni keenya gartee kan jiddugala bahaa keessa jirtanis akka of eeggattan ka jedhu dhaamamaatti jira jechuudha. Asumaanuyyuu garee tokko deeggaruu fi garee tokko abaaruu, garee tokko leellisuu fi garee tokko diqqeessuu irraayis osoo of eeggattanii warri gartee biyyoota Arabaa keessa jirtan biyyoota Arabaa kana keessa guutuun isaa nugusa jechuudha. Dimokiraasiin hin jiru, mirgi dubbachuudhaa hin jiru waan ta'eef isin jiraatuudhaa fi cal jettanii akkasi gartee bakka jirtanitti of eeggatanitti yoo deemtanidha. Amma jiddugala bahaa kanatu daaraa ta'uudhaaf deema jechuudha. Quufni gartee Arabootaatii fi tokkummaa dhabuun Arabootaa faffaca'iinsi gartee Arabootaa aarsaa isaan kafalchiisuudhaaf deema laata nama jechisiisa. Akka biroo gartee akkaataa namni keenya itti infoormeeshina facaasaa jiruu fi infoormeeshina itti walii kennaa jiruu fi infoormeeshina argataa jiruu fi akka itti miidiyaan deemaatiin jiru baay'ee takka gartee nama sodaachisa, baay'ee takka nama gaddisiisa. Amma maaliif akka ta'e hin beeku namni keenya akkuma walii galatti Oromoo qofaa miti Itoophiyaa ammaan gootuun jechuudha. Abdii sobaa kana jaalata. Mee ammati oduu sobaa takka gadi bahii akkana jedhiitii dubbadhu. Laayikii sheerii illee kan argatu isaanii akkamitti ka jedhu ilaalu yoo namni tokko ammoo wanni kun akkana jedhee waan dhugaa takka dubbate bakka san funyaan qabatanii xireeffatan dhugaa san dhaga'uun barbaadan. Silaa ammoo wanni hamaan nama gartee dhugaa san si himee kijibarraa si baraare nama dhugaa san sitti himee hadhooytuu feetellee yoo taate nama dhugaa san sitti himee kijiba san gartee addasiif baay'isanii silaa katii galatoonfatu qabdu. Garuu namni keenya akkasii miti abdii sobaa waan hin jirre akka gartee dajjaal azaaba gartee jannata fakkeesseeti waan bareedaadhaan mareessi jala qaba jedhamu san akkas keessa jira namni keenya waan hunda mee yoo ilaalta jechuudha. Haala jireenya gartee nama biyya waa'ee gartee jireenya biyya nama miidiyaa kana baara beeki nama lafarraati namni lafarraa silaafuu jireenya isaati harkaa qaba haala akkaataa jiruu isaanii arga waan ta'eef namni lafarraati miti wanni guddoon kan nama gammachiisanidha warra lafarraa osoo hin taane haala akkaataa miidiyaa kanarraa itti fayyadamaatiin jiru hedduutu akka nama sodaachisa akka addunyaan deemaa jirtu hedduutu akka nama sodaachisa. Kanaafuu lolli gartee eenyumaafuyyuu khayriin qabu lolli tokko ammoo gartee yeroo eegaletti eenyuun miidhama eenyuun fayyada lolli kun amma fakkeenyaaf eegalolli Iraan kun eegalee hinjifannoodha kan labsamaatiin ture. Iraan hin danda'amtu Iraan ofitti tuqanii Iraan addunyaa daaraa goote waan jedhamu kanaadha akka gartee kan gabaafamaatiin ture kan laayikii godhamaa sheer godhamaatiin ture jechuudha. Nama akkamitti maaliidhaa fi mee eessaan akkamitti nama jedhuun agartu. Kakana sheer godhu malee kakana laayikii godhu malee bis kakanaan gartee abdii ofitti horu malee faallaa kanaa inumaa yoo dubbatte ati gartee yookiin Ameerikaadha ati akkasiidha ati Iraaniidha ati Israa'eliidha haala jedhudha. Akkaataan gartee namni keenyatti deemu jechuudha. Kanaafuu odeeffannoo sobaarraa of eeggadhaa. Odeeffannoo AI'dhaan faca'u viidiyoo AI'dhaan tolfamuurraa of eeggadhaa. Viidiyooleen amman tana faca'u viidiyooleen gartee waa'ee waraanaa agarsiisan viidiyoon gartee misaa'ilaa fi boombii agarsiisan viidiyoon gartee biyyi takka yeroo gubattu biyyi takka yeroo gubdu jedhameetiin agarsiifamu harki 30 AI'dhaan kan tolfamedha. Kanarraa of eeggadhaa. Oduu kijibaarraa of eeggadhaa. Oduu hamilee hin jirre sitti godhu. Hamilee diraaga waan hundarratti jechuu kiyyaan amma tana qofa irratti miti waa'ee biyya keenyaa irrattis waa'ee gartee biyya namaati irratti hundaafii waan itti aanu walumaan ilaallaa. Ana Abduu Mobaala Birraayii hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaa naa tura.